Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyatiin akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Qophii keenya kar'aatiin balaa lolli Abiyyi Oromiyaa fi uummata Oromoo irraan gahee fi irraan gayuuf deemu irratti mari'annu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummaan tokko as na biratti argama. Isaanillee obbo Amaanu'eel Bayyanaati. Akka itti dhiyaatan obbo Amaanu'eel Bayyanaa affeerra keenya fudhattaniitiin gara toora miidiyaa walabummaa Oromiyaa baga dhuftanii anaa dhufuu isiniin jedha. Harka galatoome obbo Bayyaan hiree kana waan kennitee fi waa'ee biyya keenyaa haasa'uudhaa fi baay'ee galatoomii horii bulisiin jedha anis. Hayyee akkuma seensa keessatti ibseetiin jedhe wanni har'a irratti haasofneetiin jennu balaa lolli Abiyyi Oromiyaa fi uummata Oromoo irraan gahee fi irraan gayuuf deemu ka jedhu irratti dura balaa kana otoo laalle dura mee lolli Abiyyi bara deengaddaa jalqabeetiin jedhe waggaa tokko guutuuf guyyaa 4 hafe yoo lola san jalqaban torban tokko lama keessatti Abiyyi juntaa balleessine harcee goone daakuu bubbeen fudhatte goone jedhee ture. Akkasumas jeneraal Birhaanuu Juulaa lolli dhumeera amma wanni nu godhaa jirru warra makiina irraa bu'anii mukatti dheessaniitiin jedhan namoota tokko qabuuf ari'aa jirra malee lolli dhaabate jedheera. Amma mee sadarkaa kamirra jira lolli isaan akka isaan jiran san immoo sadarkaa kamirratti jira uummanummaan keenya akka hubataniif mee sadarkaa lolli kun irra jiru nu ibsa. Maarree galatoomsiin jedha akkuma ati jette waggaa tokko dura balaan biyyatti ka'ee kan nu dhageenyu lola kana kaasuudhaa fi lolli kuni nu akka itti yaadnuti politics waa'ee politikaa waan ta'eef dubbii politikaa kana ammoo deemee karaa nagaatiin hiikuu waan hin dandeenyeef gara humnaatitti waan darbanii fi akkuma ati beektu pretextiin isaan jalqabaniin yookiin mootummaan Abiyyi dhaqeeti biyya san ka lolatti banee loltoota keenyatu achitti miidhamaniiranii achitti Northern Command kanatu balaan itti galee kanaa fi militarii kennaa si erginee dhandheeti uummata akkana waan kana godhe kana seeratti fiduu qabnaa jedhan. Akkuma ta'e sanitti lolli jalqabame booda irratti ammoo nu propagandaan dhagaa jirru warra biyya bulchaa jiran bulchoota irraa yookiin military commanders warra ajajoota waraanaa kanarraa wanti dhagaa jirru dhumeera. Isaan fidheerra. Maqalee harka keenya keessatti galfanneerra. Kuuwwan fiigaa jira, dheessaa jira, boolla keessa jiranii, boolla keessatti ammoo doolaa garaa kana waliin qabamaniiranii gariin du'eera jedhaniitti haasayaa turan. Kuni waan jedhaa jirru duun taane waama isaan miidiyaa isaanii irratti dubbatame fact jenneeti fact check dhugaa waan isaan dubbatan irra deebinee dhume biyya sanii daaratti deebifnee irraa akkuma bashaashaatti sanitti muummichi biyyaa dhufe kanatti daaraa goonee lama fooqiin hin jiru maal hin jiru harka keenyatti galfannee jedhanii militarii isaanii hennaa maqalee galuu jeneraal Baacaa ta'ee jeneraaloonni adda addaa warra makiinaan dur koobraadhaan jedhan kooti warra kana afaanuma isaatiitiin beeta mangistii Finfinnee keessatti warra koobraadhaan kanaan dura deemaa ture har'a miilaan deemu isin hin godhin firoota keessanillee akkas hin godhin jedhee jeneraaltichi haasa'uun isaa beekama. Har'a kunoo waggaa tokko booda lolli kun akkamitti naannoo Maqaleeti uummanni daaraa ta'eeru kun akkamitti jalqabameet akkamitti deebi'eet walitti dhufee wal ijaareeti naannoo Dasee
gayuun isaa dhukkubbii mataatti ta'ee kun warra mootummaan haasaa jira. Haasaa maal akka haasa'uu barbaadanii hin argina ka. Isa duwwaa duun taane warri biyya bulchan akka Shimallis Abdiisaa kantibaan adde Adaanech Abeebee kun hundumtinuu ummataan ka'a biyya keessaniif loladhaa maal jedhanii propagaandaa kan akka afuufaa jiran kaleessaa farra jalqabaniiti biyya keessatti waan deemaa jiru kana amma dhagayaa jirra. Meen ilaalla akkuma walitti haasaa deemnu kanaan mee walitti hubachiisaa saba keenyallee hubachiisaa deemna jechuudha. Galatoom. Hayyeeka galatoomaa ka lolli bara deengaddaa fin'ee jedhan har'a naannoo Daseetii fi Kombolchaatti deemaa akka jiru dhugaadha. Kanallee isinillee ka dubbattanii warri birallee kanumarra dubbataa jira. Mee waan kaleessa Baahirdaaritti walgahii godhaniitiin dubbatanii tuqxanii jirtu adde Adaanech Abeebee faa, Abiy faa, Shimallis Abdiisaa faa, pirezidaantonni naannoo taatii fi warri nagaa eegsiftuu jedhan walgahii haasan. Mee isaan waan isaan jedhan haalaallu sanirratti illee yaada keessan kennattanii mee viidiyoo tokko laallaa kanarratti waan isaan jedhan laaltanii yaada kennattanii viidiyoo san laallaa yoo qophaa'e. Okay. Abbootii amantaa dubartoota ulfaa osoo hin hambisiin humnaan waraanatti bobbaaseera. Kaayyoon duula badiisaa kun gara jabummaa saamichaan qabeenya barbadeessuu fi shororkeessummaan biyya diiguuf akka ta'e gochaanis dubbiinis ibsaa tureera. Ergama garichi biyya diiguuf qabate gurmaa'insa loltummaa idileen mo'achuu fi awwaaluun hin danda'amu. Uummata Itoophiyaa hunda dadammaqsuunii fi abbaa taasisuun birmadummaa biyyaa fi haleellaa gama maraan gareen kun Itoophiyaa irratti bane ittisuun barbaachisaadha. Tooftaa duulaa fayyadamuun ga'umsaa fi hawwii badii garee shororkeessaa kanaa haala cabsuun danda'amuun abjuu biyya diiguu isaa yeroo xumuraaf haala dhabamsiisuun danda'amuun ta'uu qaba. Ergama garee badii kanaa mo'achuuf Itoophiyaanonni hundi tokko taanee ka'uu qabna. Dhukkubbii nu mudatan danda'uun qormaatilee nu mudatan dandamannee qaawwa keessoo keenyaa duuchinee cimnee bahuudhaan hawwii garee badii kanaa ni fashaleessina. Adeemsi garee shororkeessaa TPLF uummata jumlaadhaan diinummaan farrajuu dheebuu inni herreega buusuuf qabu fedhiinni biyya diiguuf qabu gantummaan diinota alaatti dabarsee nu kennuuf qabu hanga xumuraatti ni dhabamsiisna. Injifannoon keenya kan milkaa'u hanga kaka'umsa keenyaani. Irree tokkoon kaanee diina nurratti ka'e qaanessinee ni geggeessina. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hundii fi qaamoleen nageenyaa naannolee hundaa bakkeewwan waraanaa hundatti kan isin kuftanii ka'aa jirtan kabajaa fi jaalala bakka bu'ummaa hin qabne Itoophiyaa fi Itoophiyummaaf qabdan irraa ka'uuni. Kanaafuu qabsoo seenaa fi haqummaa eegaltan kana injifannoon akka xumuramu hin shakkinuu jedha ibsi kun. Xumurarrattis waraanni garee shororkeessaa TPLF bane waraana uummataa waan ta'eef uummanni Itoophiyaa hundi bal'inaa fi gadi fageenya waraanichaa hubachuun akkuma kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa naannolee hunda duuba hiriiruun biyya badiirraa akka ittisnu waamicha dhiyeessinaa jedha ibsi waltajjii biyyaalessaa hariiroo seera raawwachiiftoota mootummaa federaalaa fi naannoleen kenname. Hayyee kaa dhageettanii obbo Maanuel akkuma isin jettan sani ibsi kun wanni amma reef dhageeffanneetiin jenne kun ibsa kalee isaan baasanii jiran. Ibsa kana irratti waraana kana TPLF'n mo'achuun dandeenyu waraana qabnu kanaan waraana madabanyaa isaan jedhan kana waraana dhaabbataa kanaan mo'achuun dandeenyu kanaaf wanni godhuu qabnu waraana kana ummata itti ficcisiisuu qabna ummataa godhuu qabna ka jedhu. Mee haala kana akkamitti ilaaltan? Amma ilaalimee waan isaan haasaa jiran kana biyya san keessatti nagaa buusuun waan salphaadha. Har'a namni waggaa tokko caalaa hidhame. Waggaa tokko erga namni muummichi mootummaa irratti jalqabee lolli kun dunjaala hin qabneen dura ijoolleen Oromoo kumaa kumatti mana hidhaa keessa ciisaa jiru. Kaajjeefaman dhiisi. Kumaa kumatti mana hidhaa. Nagaa har'a buusuu utuu barbaade dura achi jalqaba ture. Ijoollee Oromoo mana hidhaa keessaa baasuu. Ijoollee seera malee bakka murtiitti dhiyaatiin callisaniituma akka midhaanii manatti wannoo jedhaniiti bira taa'an kanniin. Lammaffaa immoo mootummaan tokko miidiyaa irratti ba'eeti lola keessa jirra. Lola kana keessatti uummata akkanaa kana xalaa tokko warra nu
hin taane kanniin barbareessineef erga jedhee booda har'a immoo ofirratti garagalee waggaa tokko booda akka wanti isaan jedhan kun akka isaan hin baafne erga beekee booda waan akkanaa kana baasan isheen tokko lolli akka itti deemuu yookiin sirriitti lola kana ittiin hin deemsifne lammaffaa bilandar biyya kanatti balleessaa guddaa godhaniiran jechuudha. Lamaan kana keessaa tokko har'a uummata wattaaddaroonni isaanii gariin isaanii dhugaadhaan lolullee warra hin barbaanne jira. Maaliifi har'a akkuma isaan jedhanii mootummaan Tigireetii fi mootummaan warri walitti aanu mootummaa Amaaraa milishaa Amaaraa akkuma jedhan lafarratti wal lafa keenya deebisan jedhanii hennaa lolli kun jalqabee fiiganii girrisanii achi dhaqan. Warri kunillee san booda deebi'ee kunoo lafa isaanii keessatti lolaa jira. Warri hennaa san lafa keenya deebifanna jedhe sun lafa san irratti loluu qabu. Ijoolleen Oromoo, ijoolleen Sidaamaa, ijoolleen Kambaataa, ijoolleen Kontaa, ijoolleen Gaamoo, ijoolleen Alaabaa, ijoolleen Somaalee achi dhaqxee du'uu isaan hin barbaachisu. Anjasti kun waan seeraati miti. Lafa irratti wal dhabanii ollaan lama isaanuu jedhaniiranii lafa san irratti abbaan fedhe lafa san yoo deeffachuu barbaadee dhaqee wal loluu qaba. Kanaan ammoo uummata kana maaliif ka'aati lola ofii jalqaban kana lola uummataa godhuu maaliif barbaadu? Aangoo san irratti taa'uudhaaf bara baraan. Uummanni kun sirriidhaan uummata filamee miti. Filannoo kijibaa keessa akka darban immoo beekamaadha. Filannoo paarlamaa isaanii guutanii ka jedhanii filannoon 100% ta'eera nuti injifatee jedhan. Warri opposition warri isaan afoo dhaabbatu warra akka Ofeekoo warra Onaag warra biyya Amaaraa keessaallee gariin filannoo kana keessa qoodan fudhan. Kanaaf filannoon kun sirrii miti. Eegasuu har'a ammoo lola kana fuudhanii lola sabaa godhuuf lola biyya hundumaa godhuuf shame on them waan akkanaa kana irratti ka'uun isaanii. Maaliifi kun lola isaan jalqabanii lola kana yookiin karaa nagaatiin yoo xumuruu hin dandeenye abbama humnaatitu lola waan humnaa qabateet mootummaa tokkoo kan isa cunqursu san irraa buusuu qaba jechuudha. Kanumaaf deemnaa jira jechuudha. Guddinaan innaa laaltu dhiifama naa godhiiti. Hayyee kanarratti lola kana lola uummataa goona yoo jedhan ufii dadhabnee uummanni haa loluu bakka jirtanii ka'aa jiran. Mee kun gaaga'ama argitee uummata keenya irratti fida akka Oromiyaa fi biyya Oromiyaa fi uummata Oromooti irratti fidan. Asiin duraayyuu ijoollee hagam guuranii giddiin guuranii dirqiin guuraniitiin gara waraanaa erganii ittiin ficcisiisaa jiran. Amma yoo akkanatti ufii dadhabanii uummata lola kana kan uummataa goona jedhan gaaga'ama karaa namaatiin kan uummata irratti gahu. Meeqa asiin dura geessanillee karaa qabeenyatiin haa ta'u karaa namaatiin kana mee kanallee tuqaatiin nu kaasaa mee haasaa. Galatoom. Gaaga'ama biyya san keessatti nu amma ka jedhaa jirru mootummaan sun akka impaayera Itoophiyaa san hennaa ilaaltu. Dargii booda mootummaan wayyaanee fudhatee miidhaan uummata Oromoo irratti ga'e saniin hin raaffannu. Uummatni Oromoo sabni Oromoo miidhaan Ihaadeg wayyaanee warra mootummaa irra jiran kanneen waliin ta'aniiti. OPDO kana waliin ta'aniiti waan isaan saba keenya irratti godhan uummanni keenya bara baraanuu irraanfachuu hin qabu. Haa ta'u malee har'a ammoo uummanni isaan booda mootummaa irratti ba'e kun bakka isaanii fudhateen kun waan abbootii irraa barate kan ilmooleen isaanii abbootii isaan irraa baratan kan warra PRDF jedhan kan irraa warri batanii aynatuma tokko wooma isaan miidhaa saba keenya irratti godhan irratti geessaa jiran. Isaanuu caalu malee
tokko afaan tokkoon nu Oromoodha. Oromoodhaaf saba Oromootiif dhaabanne jedhaa. Ijoollee Oromoo miidhuun, hidhuun, ajjeesuun, public seera malee biyya murtiin jiru. Seera eegna jedhaati. Uummata keenya fixuun waan biraati. Kana bara baraanuu ni raafan. Kun ammoo har'a lama akkamitti lafumaa ka'anii mootummaan lola sabaa godhuu barbaade. Gaafa isaanii toluu dhabdee jennaan isaaniin tolle akka yaadan san isaaniin ta'an akka propagaandaa isaanii soba isaanii kijiba isaanii sabni itti bare qaama. Hin kijiban. Finneerraa daaraa gooneerraa maal jedhan ennaa duraa. Amma immoo jarri walitti dhufanii argitee uummanni kun baay'ee waan loluu barbaaduuf biyya isaaniitiin miidhame. Nama biraatiif biyya alaatii dhufee biyya isaanii falmataa jira. Kanaaf deebi'anii biyya keenyaaf lolanii warri biyya alaallee jiru itti makameeti. Shamarran mana barumsaa dhiisanii itti galanii dardarri akkasumaan qawwee fudhatee mootummaa Abiy kan mootummaa gaarii akka hin taane beekanii amma isatti bobba'aa jiran. Mooyuu hin danda'u uummata kana. Uummanni kun kutatee ka'ee biyya kiyyaaf saba kiyyaaf lola jedhee beela san keessatti nyaata irraa dhaabanii communication hundumaa irraa kutanii bisaan bilbila ibsaa nyaanni biyya alaatii galuu garas yoo akka hin deemne beelaan isaan fixuuf waan dargiinuu dur hin goone godhaa jiran. Kanaaf hin dadhaban mooyuu dadhaban. Wattaaddaroonni isaaniitiif jeneraalonni isaanii akka itti baasan kanaanii uummata kana mooyuu hin dandeenye. Kun waan dhagahamaa jiru, waan laallamaa jiru. Kanaaf fuudhaniiti balaa isaanii sabatti dabarsuuni seenaan bara baraan isaan gaafata. Sabni keenyallee kana laaleet, sabni biraallee kana laaleet kana keessatti makamuu isaan hin barbaachisu. Jedha karaa kiyyaan. Baay'ee galatooma mee ammallee kanumaan wal qabateetiin ibsa mootummaan naannoo Oromiyaallee baasee jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa jechuullee nama dhibaa maaliif mootummaa Abiy santu waan maraayyuu Abiy matu waan maraa dalagaa. Akkuma kalee argitan walgahii sanirratti argitan maqaa federaala ofiin jedhanii garuu federaala fi naannoon addaan akka hin beekamnetti walitti guuretiin Baahirdaar irratti walgahii san godhanii ibsa baasan warri federaala hin jenne warra security naga eegsiftuu fi warra naannootii fi maali jedhaniitumaan ibsa akkasii baasan dadhabne jedhaniitiin. Akkasumaan san fudhateetiin Shimallis Abdiisallee ibsuma san fakkaatu kama akkasiisan achi as uummatatti lallabee lola kana akka uummataa godhuu qabna jedheetiin dubbata. Mee sanillee waan ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase waliin laalletiin sanirrattillee yaada kennattanii mee ibsa san waliin haala. Naannoo Oromiyaa qaaxxee badii nurratti aggaamame qolannee tokkummaa birmadummaa biyya keenyaa ni tiksina. Humni shororkeessaa TPLF waggoota 27 darban aangoo mootummaa qabatee ture keessatti lammiilee biyya keenyaa hedduu gidiraa fi cunqursaa gita hin qabne irraan gahaa qabeenya biyyattii saamaa fi saamsisaa turuun isaa ni beekama. Qabsoo qindaayaa keessaa fi alaan taasifamee fi waltajjii irratti yaadaan gaggeeffameen yaada guddina siyaas-dinagdee biyya keenyaa madaaluu maddisiisuu dadhabee kan injifatame murni TPLF bara 2010 aangoo irraa darbame. Qabsoon gaggeeffamee fi injifannoon argame biyyaa fi lammiilee keenyaaf boqonnaa haaraa abdiin guutame banuu danda'eera. Haa ta'u malee humni shororkeessaa TPLF aangoo mootummaa humnaan dhuunfatee ture irraa fincila uummataa fi qabsoo waltajjiin injifatamus qabeenya bara aangoo isaa saamee horatee fayyadamuun waggoottan arfan darbaniif biyya keenya keessatti hokkoraa fi walitti bu'iinsa adda addaa uumuu fi babal'isuun biyya keenya diiguuf humna qabu hunda fayyadamee hojjetaa tureera. Humnoota shororkeessaa kan akka shanee waliin ta'uun walitti bu'iinsa sabaa fi uummataa uumuun jireenya lammiilee hedduus gaaga'eera. Gariin ajjeechaaf
kanaaf gariin ammoo miidhaa qaamaa xiinsammuu fi qabeenyaafis saaxileera. Humni shororkeessaa TPLF hokkoraa fi walitti bu'insa uumuun jireenya lammiilee gaaga'uu irra darbee haleellaa gantummaa guutaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwateen birmadummaa nagaa fi tasgabbii biyya keenya balaa guddaaf saaxilee tureera. Humni shororkeessaa kun dhiyoo kana weerara naannoo Amaaraa fi Affaar irratti gaggeesseen uummata kumoota dhibbaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenyarraa buqqisuu fi saamuun dubartoota gudeeduun ajjechaa sukkanneessaa raawwachuun gara jabummaa gita hin qabne agarsiisee jira. Humni shororkeessaa TPLF ergamoota isaa waliin ta'ee Itoophiyaa bittinneessuuf dhaadate abjuusaa dhugoomsuuf humna qabu hunda bobbaasuu qofa osoo hin taane diinota biyya keenyaa waliin hojjechaa jira. Uummanni Itoophiyaa dhimma birmadummaa biyyaa irratti qaama kam waliin araarama hin qabne ilaalcha siyaasaan osoo waliin qoqqoodiin qaxxee badii humna shororkeessaa TPLF biyya keenya irratti aggaame tokkummaan ofirraa qolachaa jiru. Uummanni naannoo keenyaas deeggarsa goota raayyaa ittisa biyyaaf qabu lukkuu hanga lubbuutti waan barbaachisu hunda kennaa tureera, ammas kennaa jira. TPLF akkuma kaleessaa maleeffate sabaaf sablammoota Itoophiyaa garaagarummaa xixiqqaan addaan qoodee shakkii gidduutti uume bitaa ture. Har'as tokkummaa keenya laaffisuuf olola sobaa oomishuu fi raabsuu itti fufeera. Keessaayyuu hariiroo obbolummaa uummata Oromoo fi Amaaraa gidduu jiru laaffisuuf shirri inni hin xanne, ololli inni hin ololle, summii jibbinsaa inni hin facaasne hin jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoo fi Amaaraa akkuma kaleessaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa biroo waliin kufanii ka'anii Itoophiyaa guddittii ijaaran har'as humnoota farra tokkummaa uummataa fi biyyaa ta'an kan nagaaf tasgabbii biyya keenyaa balaaf saaxilan diinota keessaa fi alaa ofirraa qolachuuf yeroo kamiinuu caalaa wal bira dhaabbatanii qabsaa jiru. Uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa gootni raayyaa ittisa biyyaa garee shororkeessaa TPLF dhabamsiisuuf tibbana fudhachaa jiru tumsaa deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda kennaa akkasumas ergamtuu wayyaanee kan ta'e garee shororkeessaa shanee naannoo keenya keessaa dhabamsiisuuf humna uummataa fi mootummaa qindeessine hojjechuu irratti argamna. Uummanni naannoo keenya akkuma kaleessa tokkummaa keessan eegdanii injifannoo diinota keessaa fi alaa irratti galmeessistan har'as tokkummaan humnoota farra biyya keenyaa ta'an dhabamsiisuun badhaadhina biyya keessanii akka milkeessitan shakkii hin qabnu. Dhumarratti uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni naannoo keenya keessa baroota dheeraa nagaan jiraatan waliin ta'uun humnoota badii lammiilee gidduutti shakkii facaasanii fi jibba tamsaasan hadheeffatanii irratti qabsaa'uun misoomaaf guddina naannoo keenyaatiif ilaa fi ilaamin wal bira dhaabbattanii hojjechuun yeroo kamiinuu caalaa har'a barbaachisaadha. Keessumaayyuu humnoota nageenyaa naannoo keenyaa waliin ta'uun nagaaf tasgabbii qe'ee keessanii dammaqinaan akka eeggattan deeggarsa gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf gochaa jirtanii cimsitanii akka itti fuftan mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiin waamicha isaa dhiyeessa. Mootummaa naannoo Oromiyaa onkoloolessa 19 bara 2014 Finfinnee. Ayyee kun ibsa kaleessa mootummaan naannoo Oromiyaa baase. Ibsa kana keessatti waa hedduu dhageettu. Inni tokko waggaa 27 TPLF uummata ajjeesaa akka ture, nama ajjeesaa akka ture. Kana mee akkamitti ilaaltu? Isaan illee walumaan jiranii harka keessaan qabanii soba isaan uummatatti odeessan. Tokko kana mee achumarraa kanumarraa haa deemnu mee dura. Waggaa 27 TPLF biyya bulchuun sun beekamaadha. TPLF waggaa 27 san innaa biyya san akkas godhuu hinnaa saamu. Hinnaa nama ajjeesu. TPLF Maqaleedhaa ka'ee yookiin Addigiraatii dhaqee biyya Oromoo keessa deemee ijoollee Oromoo ebalu eenyu akka ta'an hin beeku. Goobanoonni uummanni gurguratame. Uummanni bitame. Kaarra mootummaa irra jiru maqaa OPDOdhaan hin naasan isaan waliin ka deemaa ture. Uummata kanatu waggaa 27 isaan bira dhaabatee bordoo isaaniif ta'ee yookiin miila kophee isaaniif ta'ee biyya Oromiyaa keessa deemee isaan waliin saamaa ture, isaan waliin ajjeesisaa ture, isaan waliin waan fedhan godhaa turan. Gaafii malee. Har'a akkamitti waggaa 27 balleessaan isaanii suni balleessaa wayyaanee duwwaa ta'a. Waliin turan kun beekamaadha. Waa'ee Shimallis hin beeku garuu muummichi ministeera har'a biyya geggeessaa jira jedhuun kun ministeera isaanii ture. Reediyoo isaanii anatu dhaabee jedhee xunnoo jedha. INSA National Security Agency isaanii Ethiopian Security Agency kana ka jedhamu anatu dhaabee doktariinii hundumaa anatu baasee nama jedhaa ture.
Namichi kuni namicha isaan barbaadaa jiran san namicha Geetaachoo jedhan san waliin harkaa miila walumaan turan kifilii tokko ruumii tokko keessa taa'anii uummata Oromoo akkamitti akka balleessan, uummata Oromoo akkamitti akka miidhan, uummata biraallee akkamitti akka gad jilbichisiisanii uummata kana akka miidhuu barbaadan isaan waliin taa'ee haasaa pilaanii baasaa turan. Kaarra isa birallee hin turre sun obbo Lammaanillee walumaan turan hundumtinuu. Gantoota. Bara sanillis gantoota faayidaa uummata Oromootiif waa tokko hin goone uummata Oromoo ajjeesisaa turanii arras obbo Shimallis bakka isaa qabu'ee mootummaa Oromiyaa geggeessaa jira kan jedhu kun lola kana fuudhee balaa malchitti gale kana fuudhee akka waan balaan biyya Oromiyaa keessaa uummanni Oromoo balaa kana barbaadee uummanni kun achi itti dabalamuu barbaada jechuun isaa waan hin taane. Uummanni kennallee kana dhaga'ee diduu qaba. Waan baay'eedha lolli waan xiqqaa miti. Lola jechuun biyya hiyyeettii kadhaadhaan jiraattu. Biyya hiyyeettii biyya akka Itoophiyaa Impaayera Itoophiyaa jettuun akka biyya Arabaa kana beenzilan qabdu. Akka biyya Saawuz Afrikaa kana warqii yookiin waan biraan qabdu. Biyya hiyyeetti biyya mindaa hundumaa kabajataa hundumaa biyya alaatii kennamaaf. Eurooppiyaan paarlamentiin warri Awurooppaa warri Ameerikaa uummanni kun akka hin beelofne mootummaan kun akka hin caccabne mindaa fuudhaa itti kennu. Bajetiin isaanii hagan ennaa baasan 60 to 80% mootummaa biyya alaatiitti kennaaf. Kaafe waan biyya irraa sassaaban. Har'a sun hundumtimuu dhaabataa jira. Horii hin qabdu. Horiin hin jiru ka biyyaa taaksiin qaranni ati uummata irraa sassaabdu hin jiru. Nama 100 miti biyya ka haasaa jiru. Nama miliyoona 5 haga 6 ka ta'u biyya tokko keessatti deebitee ammoo kutaa Amaaraa illee itti dabalte amma kunoo biyya lolli keessa deemaa jiru kana taaksii guuruu hin danda'an. Obbo Amaanu'eel horii waan lola ittiin lola kana deemsisanii dhabanii uummataan daakuu bachoo deebiiti immoo akkasuma fida jedhaniitiin namarra mallaqa birri guuranii sangaa Booranaa fakkeenyaaf Arsii keessaa kana guurre jedhanii waraanayyuu deemsisuu dadhabee waraana mootummaan silaa akka deemsisu baajeta ofiitiin deemsisu waraana kana uummataatu deemsaa irra uummatarraa guuraniitiin uummatarraa deemsaa jiran jecha dadhabaniiru jecha gara maraanutti deebi'a. Yaa dadhabaniiru hin dandeenye. Horiin hin jiru, mindaan hin jirtu, horii waan hin qabneef warri biyya alaa jiraatu kunillee kan isaan daasporaa jedhanii nama itti shuumaniiran kun biyyatti illee horii akka durii biyya isaaniitti erguu kana dhiisanii sunillee jalaa itti argite. Maaliifi horii biyya foreign currencies barbaachisa biyya alaa kun horii siin kennine meeshaa waraanaa ittiin bitachuu hin dandeettu. Biyya keessatti pirogiraama waan tokko tokko ittiin deemsisuu hin dandeettu. Embaasii horii qabne jedhanii kun biyya alaa keessatti oofisa isaanii biiroo isaanii hundumaa cufaa jiran. Mindaa namaa kafalan hin jiru. Mootummaan hojjettoonni mootummaatu gaafii malee uduu isaanuu hin gaafatin. Horii haganaa kennitu hin jedhin damooza isaanii keessaa fuudhaati. Uummanni kun gariin isaanii faamilii qaba. Ijoollee qaba. Mana qaba. Kiraayii kafaluu qaba. Waan ittiin nyaatu qaba. Horii irraa fuudhuun seera malee akkamitti ittiin jiraatu. Damooza mootummaan uummata irraa yoo fuudhu gidda humnaan. Kana kanatu deemaa jira. Obbo Shimallis kana afaanuma isaatiin baafatee lolli kunii ka mootummaa Itoophiyaati, ka saba Itoophiyaati, sabni hundumtuu keessatti ramadamuu qaba ka jedhu kun soba, kijiba. Lubbuun itti dhuftee jennaan amma gara biyya Itoophiyaatti deebisaa jiran saba hundumaa keessatti honnoo jechuudha. Akkuma keessa galan kana keessaa bayuu qaban yoo danda'an. Achillee waan gaa'e natti hin fakkaatu amma natti hinnaa ilaaltu kanatti. Maaliif lubbuun itti dhiyaatteerti dippiloomaasiidhaan karaa dippiloomaasiitiin biyya alaa isaan jibbeera. Sabni keenya isaan jibbeera. Warri Amaaraa har'a isaan
warri nafxanyoonni isaan harka qabatanii fiigaa deeman sun hundumtinuu isaan jibbeera kijaba isaanii irratti barataniira. Kana waan ta'eef akkuma innaa dargii san fuudhaniiti lola kanaa sabatti kennineera sabni dhaqee haa loluu kan jedhu yaada akkasii qaban. Ijoolleellee guuranii garas akka ergan ijoolleen booji'amte innaa tokko innaa haasoftuu biyya Oromiyaa keessaa akka dhufan ijoolleen waggaa isaanii innaa dhalatu ijoollee waggaa 16 waggaa 15 maal beektu ijoolleen kichuun tunniin fuudhaatu ijoollee Oromoo ijoollee warra Kaawwan ijoollee Kambaataa ijoollee Hadiyyaa ijoollee Sidaamaa ijoollee Sumaalee dhaqaati achitti du'aa jechuun ijoollee isaanii maaliif hin argan warri mootummaan ijoollee isaanii biyya alaa fidanii kunoo taaksii horii mootummaatiin barsiisaa jiru biyya kanatti biyya alaa keessatti. Kana innaa ilaaltu baay'ee si dinqisiisa. Uummata saamaa jiru. Qotiyyoo fidaa humnaan waan qotatee itti har'a beelatu jira biyya Booranaa keessa biyya Arsii keessa beelatu ture. Dhaqanii warra lolu kanaan ittiin gargaara giddiidhaan baasaati. Horii fidaa, mindaa fidaa, sangaa fidaa, lukkuu fidaa maaltu hafe? Deegatti uummanni keenya darbaa jira. Kana waan innaa si argisiisu baay'ee si ajaa'ibsiisa. Mootummaa akkana kanarraa immoo waan eeddu wanti akkanaa kun maaliifi mootummaa badaa deemaa jiru. Mootummaa du'a. Biyyallee guddisee bakka tokko hin geessine waggaa 3tti har'a waggaa 3 keessatti sabaaf sablamnoota biyya san keessa jiru deegummaa keessa deega keessa galche. Inni nama tokkoon har'a mootummaan alaa hennaa gargaarsa biyya saniitiif hennaa godhu hin jiru akka durii san bisaan baasuun karaa ijaaruun hin jiru.